Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin sagantaa addaa isiniif qabannee dhufneerra. Karoora mootummaan Itoophiyaa daroota miiliyoona 5 karoorfate sana akkaataa itti reejistar gochuu dandeessan isinitti agarsiifna. Agaa xumura qophii keenyaatti turtii gaarii akkuma በሩት አረብ ኤምሬትስ ተወካዮች በተገኙበት ዛሬ በሳይንስ ሙዚየም ተጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመክፈቻው ላይ ባደረጉት ንግግር ዛሬ በይፋ የጀመርነው የ5 ሚሊዮን ኮደርስ መርሃ ግብር ታላቅ ዕድል ነው ብለዋል። 5 ሚሊዮኖች ኮደርስ ሀገር በቀል መፍትሄዎችን የሚሰጡ ብቻ ሳይሆኑ ለአህጉራችን የተስፋ ብርሃን የሚፈነጥቁም ናቸው ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የወደፊት የሚያለሙ አሳቢ ወጣት ዜጎቿ ተስፋ አላት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወጣቶች በመርሃ tajaajila kana kennuudhaaf sartifikeeta xumurarrattis sartifikeeta qormaata onlaayinii sanarratti fudhate sartifikeeta illee akkuma addunyaatti fudhatamaa qabu kennuudhaaf deema waan ta'eef dijitaalaa kanarratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota hundaaf kan barate kan hin baranne kan sadarkaa giddu galeessaa sadarkaa olaanaa irra jiruuf illee baay'ee murteessaadha. Leenjiin kun illee namootawwan dhaabbata biyya alaa government experience exchanging program kan jedhu dhaabbata UAEdhaan kan galma yookiin immoo kan qophaa'aa jirudha. Government initiativeedhaan akkasumas Federal Democratic Republic of Itoophiyaa fi Ministry of Labor and Skillidhaan akkasuma immoo Innovation Technology Ministeera Innovation Technology wajjin ta'uudhaan kan qophaa'edha jechuudha. Kanaaf kun carraa baay'ee filatamoodha jechuudha. Koodaroota akkuma addunyaatti immoo sagantaawwan gurguddoo sadiitu qindeeffamee jira jechuudha. Inni jalqabaa faandamental programmingii koodii kompiitaraa yookiin immoo afaan kompiitaraati kun akkuma addunyaatti biyya keenyaatti afaan baay'ee murteessaadha. Garuu hawaasni baay'ee irraa fagaatee jira afaanota kana jechuudha. Inni lammataa faandamental of data saayinsiidha. Data saayinsiin akkaataa inni itti taa'uu qabu analaayiz ta'u faandamentalii kanarratti xiyyeeffata. Inni sadaffaan Android developer faandamentaaliidha. Faandamentalii akkaataa itti bilbila Androidii develop gochuu dandeenyudha. Carraan kun carraa baay'ee filatamaadha. Akkaataa itti reejistar ta'uu dandeessan immoo haala salphaa ta'een isinitti agarsiifna. Liinkii mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef liinkii kanarra dhaabbattanii akkaataa itti galmaa'uu dandeessan bifa salphaa ta'een karaa isin buusna. Toora yuutuubii keenya gurmee ICT sabiskiraayib laayik sheer gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Amma kallattiidhumaan gara sagantaa keenyaatti isin dabarsina nu hordofaa. Dhagaan hordoftoota keenyaa leenjii kana irratti galmaa'uudhaaf liinkii mataa isaa danda'e qaba. Liinkii kana asirraa liinkii yuutuubii jala isiniif hin kaa'a achirraa tuqattanii seenuu dandeessu waan ta'eef liinkii kana tuqanneetii kallattiidhaan seenna. Liinkiin kun haga inni banutti kallattiidhaan kiroomii irratti yookiin immoo biroozara irratti bana jechuudha. Biroozara irratti yeroo banu jalqaba yeroo dhufu akkasitti dhufa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin dhufa. Encodes jedha. 5 million Ethiopian coders advancing digital literacy for Ethiopian use jedha. Kanaaf asumatti gara gubbaatti akkas ol ooftaniitiyyuu get started kan jedhu ni jira jechuudha asirra. Get starter kan jedhu ni jira. Asirratti bifa salphaa ta'een peejii isaadha akkasitti ol geessitanii illee irra lallaalaa dudubbisuu ni dandeessu jechuudha. Bal'inaa waan baay'eetu irra jira odeeffannoo baay'ee jira. Nuti kallattiidhaan bifa salphaadhaan haala itti galmaa'uu dandeenyu ilaalla. Get started kan jedhu ni jira. Get started kan jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqannaa. Yeroo gadi tuqannu kan asirratti welcome to the program offers 3 courses kan jedhu fidaa jechuudha. Yeroo kana fidee jennu akkasitti gara oliitti ol oofnaa jechuudha. Akkasitti ol oofna. Yeroo oofnu Android developer fundamental kan jedhu koorsiin jalqabaa ni dhufa jechuudha. Koorsiin jalqabaa jala irratti argaa jirtu ta'e enroll yookiin immoo galmaa'e kan jedhu jira jechuudha. Inni kun koorsii isa jalqabaati. Koorsiin lammaffaan immoo isa kana gara bitaatti dabarsuudhaan fundamental of data science kan jedhu ni jira. Data science fundamental kan jedhu ni jira. Isa kanarrattis galmaa'e kan jedhu ni jira. Itti aansuudhaan inni sadaffaadha. Programming fundamental jedha. Afaan kompiitaraa jechuudha. Programming isa kanarrattis galmaa'e kan jedhu ni jira jechuudha. Akkasitti haala kanaan isa jalqabaa irratti Android developer fundamental isa jedhu irratti enroll isa jedhu kanarratti tuqanna bakka kanarratti galmaa'e bakka jedhu kanarratti yeroo tuqannu gara fuula itti aanutti nu geessaa jechuudha. Yeroo galmoofnullee bifa salphaatiin galmaa'uu dandeenya. Haala kanaan gara learningudacity.com itti nu geessaa jechuudha. Hordoftoota keenya haala kanaan banee jira. Android developer fundamentals kan jedhu fuuldura isaarraa argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti start nomination kan jedhu jira. Itti aansuudhaan lammaffaa irratti immoo loogiin kan jedhu jira jechuudha. Akkaawuntii yookiin immoo banattanii yoo qabaatan loogiin kan jedhu loogiin to continue kan jedhu irratti tuqattu. Kan lafaa galmeessitan yoo ta'e garuu start nomination kan jedhu jira. Isarratti yeroo tokko tuqattu. Egaan haala kanaan fidee jira. Create your account jedhee jira. Kanaaf sign up with Google karaa imeelii keessanii Google irraan seenaa jira yookiin immoo sign up with Facebook jedha. Karaa Facebook keessaniin galmaa'aa gara gadiitti immoo email address jedheetu sign up jedha. Nuti kallattiidhumaan sign up. Egaan emaila keenya irratti haala kanaan nu fidee jira.
verify kan jedhu kun yeroo nu dhufe kanatti isa kan kooppii gooneetiyyuu fudhannee geessina gara browseraa irratti kana kooppii godhanneetu gara kiroomii deemna asiin kiroomii irratti hidhannee peest godhannaa gubbaa kana irratti dhufnee bakka kana irratti as gadi qabnee peest goonaa jechuudha. Sana booda bakka xiyya qabu kana goo jedhu kana irratti dhufnee kun goo jennaa. Haga inni nuuf banamti ni eeganna. Complete your account jedhee jira amma kun bakka maqaa fidee jira. Bakka maqaa fidee jira argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti first name, last name and password jedhee jira jechuudha. Asirratti maqaa keessan jalqaba guutuu. Itti aansuudhaan maqaa last name barreessitu. Sadaffaa irratti immoo passwordii mataa keessanii barreeffattu. Passwordiin keessan immoo dijiitii 10 ta'uu qabaa jedhaara. Haga dijiitii 10 asirraa argaa jirtu ta'e password must be 10 characters or more jedhaa jira. Haala kanaan aganni bifa halluu kanaatti jijjiiramutti passwordii itti gochuu qabna jechuudha. Passwordii lakkoofsa of keessaa qabu, qubee of keessaa qabuu fi akkasumas karaktara of keessaa qabu gochuu qabna. Egaan hordoftoota keenya haala kanaan kunoo akkasiin agartan kana haala kanaan dhaqee seenee jira. Kanaaf sagantaan achirraa waan nama ajaa'ibudha. Sagantaa gosa baay'eetu jira. Kanaaf jabaadhaatii galmaa'aa jabaadhaatii leenji'aa onlaayiniidhaan isiniin jenna. Sagantaan kun sagantaa baay'ee barbaachisaa fi murteessaa waan ta'eef itti dhiyaadhaatii reejistar godhaatii onlaayiniidhaan bakka jirtan hundaa galmaa'aa isiniin jenna. Egaan qophiin sagantaa keenya har'aa kana fakkaata. Kanaaf hordoftoonni keenya martinuu toora yuutuubii keenya gurmee ICT tuub sabiskiraayib laayik sheer godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.